Kuno maamillan kee eegale kun halkan illee nunni isaniimi. Atis maamillan kee jettaati akka waan ani jaaladhee isaan bilbilsiisaa jiru nama ajaa'ibda. Boosofni kee akkamii? Namtu kun narraachi fagaadha. Mana kiyya dhufee namni duwwaan qammasiin hin ba'u. Akkasii? yaa rabbi alhamdulillah. Kun a'uuzu billaahi mina sheexaan gadi. Waan jette hin soobiniitii dhugaa hin. Wokkaa mataa kan kee kan addaan baasaa dha. Kai. Amma hin ga'u. Rabbi sodaadhu waan Jar. Kana sirreessaa nagartuu akkaataatti babbade. Amaadii daree. Maal diigaa jirta bara? Sirreessuun jira. Ammoo algaa irra baateeti akkami sirreessite? Inni akka dhugaa. Rabbi inni akka bukaa jetta. Ani yeroo hundaa halkan algaan kee namaaf reekkisa. Maaliif qiiqii maaliif jedha adaasituu irra ol baheeti akka waan meedaa kuwaasi ta'e irra ol baata algaa kanarra. Miilaan irra ol hin baane irra ciisan isiin hin jenne jaartiti. Akkam godhame inni qabu naasirreessu yoo siin jedhe mana teessu akkam godhu kun laalimi ana sirree dhufa anaanatu irraa maal godhu laalee dhiisu. Akkamitti algaa irra ba'an? Jaartiiti halkan qiiqii algaa warri ollaa kennaa dhagaanii dheengadda algaan aniifati yeroo irra ciifne algaan qiiqii jedhu warri ollaa fiigaa dhufanii jarri kun waltu maara moo jedhanii dhufan baga si arge. Amma kanallee tolchiin anuun tolfadha. Gadi bu'i siin jedhe bada. Bu'i. Maal taate xiqqoo mallee yaaddu ati? Yaannanuun ol ba'ee irraa kan xuraa'e sirreessaa irra bara nama yaanneen. Osoo yaaddee akkasiiti maal taate? Algammaan akkana reekkisu kun xiqqoo mallee garaa si nyaatu. Akkam godhu oduu mana qulqulleeffatiin hin taa'amu oduu sirreessiin hin taa'asiin awwaara seenaa asiin qilleensas akkam godhu. Waan akkana baalagummaa akkana kana dhiisee amma nagaan oolanii deemu edha. Eessa deemu? Iddoo hojii kiyyaa dhaqee dhufa. Adiraa rabbiiti rabbuma si qabe deemin dura naa sirreessiti deemi kaati. Mee maaliif rabbiin na qabdaan karaa deemaa jira? Maal kana sirreessuu dadhabdeeti? Adiraa rabbii jettaa? Ani maalumaaf kan kun galgala sagalee isaa ollaa jeeqa kanan jedhu kana ta'an kiiloogiraama kana hundaatiin irratti gadi dhufaattee mati kan argaa asireen kun akkanatti iyyee ollaa jeeqaa jiru. Eenyuun jedhu? Siinan jedha kaa. Ama barra situu tolchii jedhee jennaan amma irra bahee malee yoom irra bahee beekaa? Irra bahee beeka kun ammayyuu ilaalte ulfaatinni kiyya lama dhiibi agarte laali akkaataa siree kanatti balleechaa jirtu. Amuma ofii irra bahee naan jetteemu? Ani bar ana daran kortee akka sirreessituufan malee akkaati na caala cabsituufi moti maali masalaalii fudhattee kortee sirreessitooti. Simatu tolchi jedhee jennaani tolchuuf gubbaa bahee kun ammoo masalaalii maaliif barbaachisa? Anu wajjaati yaadni dhaqqaba jedhee maal godha masalaalii? Atillee tolchuudhaaf irra baatee moti anillee akkuma kee tolchuufan irra ba'e akkasumatti akkuma kee kanatti yaadi gizmoo hundumaa callistee naani lolii nana waanuma hin taaneef. Adaanii dogongore. Ammaan booda hoo feene algaa kana jijjiiranna yookaan ammoo iyyuu warra ollaa kennaatitti algaan ammoo halkan akka iyyuu itti himuu qabna akka yeroo hunda balbala dhaanii nutti himne tole. Alaasiin bu'aa amma dhiifama naa godhi lamuu algaa dhaabadha gara hojii kiyyaa deema nagaa noo. Deem baqqaam. Tole nagaa. Nama ajaa'iba kan siree kanaatu siree nama ajaa'ibatti iyyaa'eera. yaa rabbi ati yaa rabbi.
Akka waan jaalannu goonee si jaalanne inni mana deemnellee osoo jaarsa qabdu anuma waan qabu naan jettee mana na yaamtee jaarsi dhokatee mana na eegee fushaappee na taphisiise. Yaa Rabbaan haga yoomii kophaa kee jiraadha kana ofii kiyyaa kophaa kiyya haga yoomii haguma yoomii jiraadha. Yaa Rabbaan hamma yoomii akkana kophaa koo jiraadha kophaa jiraachuun nagaya amma ati ni dandeessa ta'uufii jaalan. Wayii yaa Rabbi manuma kiyya naaf hiitu osoo ala gadi ba'ee hin barbaade. Mana koo sitti maayee kan kee nagarsiisi an jaalalan beeku kottuu nagarsiisi si malee suuta jedhii deemi si malee qureensi waraanti. Manni keessan eessa andarara jaalalaayi ulleel kan baddeessa. Yaa Rabbi anummaan maal si godhe anummaan maal balleessa. Sigadhaa kun durumarraas garadhaa maal balleessa badimmaan kee maal saayibban teefuudha dubartii 10-15 of jiraanneen ana takkitti waan rogatte badimmaan kee maal tuunillee akka waan nama jabduu isima sanuu jala deemnaa isiinuu idaa jaarsa qabdi isii yoo argadhe jedhee gammade asii mana dhaqee jaarsi miila na dhiqqisiise kushaappi na talasiise. Badimmaan kee maal? Yaa Rabbi ajaa'ibummaa jiru ganda keenna harrii ollaan harriin 10-15-6-7 qaba. Yoo takkitti bitan warra keenya jala harreen takkitti hin duuti. Anallee akkuma san dubartii naan qajeeltu maal balleessira? Warra keenya harreen hin taatu anaa dubartiin hin taatu. Maali sababni maali? Kunillee akka waan jabduu qabu isin akkasii saraaf kuushaappii guyyaa dalasiisa wali osoo dura dhaquu baadhe maaluma balleessanummaan kun amma booda dhala maayyuu akkamii amana tuunuu usu jaarsa qabdu na yaamtee akkasii kuushaappii dalagaa oolu tabiraallee yoo nadda walte amma akkam jedhee amanee dhaqa yookaan jaarsa mana keettee na yaamte amma dhiira ta'uu qaba waan jedhu. Dalakkoofsa dubartoota telefoona kee keessa hin jirine hundarra dawwalee takka mana kanatti yoo yaame abbaan kee nu dhalche. Yoo an akka hiriyoota tiyya abbaa dubartii 5-6 taane yoo an akka hiriyoota tiyya dubartii 5-6 fuune anuu dhiiraa miti amma itti dawwale. Telefoona keessa bu'u. Eessa godhe laata eessa gate? Wayyaa Rabbii. Bakka dheengaddaa sanii gate na fakkaate laata? Gara biraa eessa deebi'e? Asii bahee qabadhee bahee achi yeroo bahu nama tokko biraan gurra. Achi gate na fakkaate. Yaa Rabbi. Telefoona kee keessa waan meeqa jira? Amma dhiisu lubbuu na baasan malee inuma dhiisu dhaqee na fuudha.
akkasi kuushaappiin daleessa miilina dheessisaa oolee duuba telefoona kiyya irraa maal barbaada? Dhaqeetuma ulaa itti dhadheetuma kennaa telefoona kiyya jedhama. Eenyu jedhu? Ana. Maal barbaadde ati? Maaliif dhufte mana keenya? Jaarsa kee barbaadu fees hin jedhe. Jaarsa kiyya bira kan dhuftu kan dhengadaa si hanqatee har'a mana dirasii dhuftaati. Singaa wanni iyyuu. Kan dhengadaa yoomiin naaf hanqate sin jedhan. Guyyaa dhengadaa akkasiin jilbii lafarra na ooftan san. Qixaatii akkasiin narraa baasan san. Telefoona kiyya asitti dagadhee bilaa deeme. Kanaafuu amma sirraallee jaarsa keerraallee uumaan barbaadu. Telefoona kiyya barbaacha dhufe. Telefoona kee turre sirriidha. Asumatti dhiistee deemte. Garuu telefoona kiyya jaarsi kiyya fuudhee bakka inni godhe hin beeku. Yeroo biraa dhuftee fudhatta. Amma garuu jireenya kiyya osoo hin diigin amma narraa bahi jaarsa kiyyatti bilbiliitii isarraa fudhadhu. Jaarsi kee bilbilii maaliin bilbili jaarsa kee? Harkaan dawwala. Telefoonni isa bira jedhaas hin jedhe barmaansa. Dirqama telefoona kiyya fudhu malee mana kanaan deemu. Kanaafuu iddoo dalagaa isaa deemtee barbaaddee sirraa fudhachuudha malee animaan nagalchee amma sa'aatii kanatti mana koo gadhiisii naa bahii jechaan jira daraasfeera seeroo beektee. Eessa gadhiisa adabbii kee fudhatte kana hundumaa sittinne dhaga'uu didde adabbii kee fudhatte ammas immoo adabbii lammataa nan barbaadeette rakkoon qabu. Ta'uu dandeessa. Na dhageetta anuma sirra waan barbaadu. Sirra guyyaa duraatuu dogongora waa takka sirraan barbaadu. Ana moonni barbaadu. Telefoonni qabdaami itti dawwaliiti. Waan nama abbaa fi mucaan mana jira jedhee ittimi dhufee telefoona keenyaa kennee ofirraa deema malee mana kana gadi hin bahu. Mana jira jechuun hin danda'an maal gochaa balbala bantee seensistee waan naan jedhu baay'ee alarratti eegi ani ittan bilbila amma garuu attattama mana gadhiisii na baay'eedu sababni hamaa mataa keessanii. Fedhe gala malee telefoona kiyya osoo fudhate mana kana gadi hin bahu. Jecha akkamii kan akkana ajaa'iba. Surma eeyyama manuma keessatti mobbaa mana namaa akkanatti callistee tol deemaa jirtu kun mana namaati bara. Abu'aati namichuma akkamii tatamma jireenya kiyya diiguudhaaf qurxeeffattee kaatee mati mana dhuftee amma teessu namni alatti nama eegennaa mana teessee jaarsa kiyya eegaa jirta haa jedhu maal narraa qabdaa daraa rabbiiti mee haa jedhamu yoo maallaqa si kennanii natti si arganii jireenya ishii diigeedhanii mee kanuma dhugaasaa gadi baase ani naan galle. Jireenyi si jedhanii maallaqa si jedhanii jetta atummaan tuna tama ajaa'ibaa. Ambar waa takka isinirraan barbaadu telefoona kiyya naa kennaa isiniin jedhe. Telefoona kee yoo naa kennitan anumaan barbaadu. Telefoona kiyya osoo fudhatin garuu mana kana miila takka fuudheen bahu. Kana beeku. Akkas taana namaa rakkoon qabu. Hoggaa inni dhufe waliin dubbatta. Garuu jaarsi kiyya lola sitti kaasee booda maalittan dubbii fudhadheettee akka hin gaabbine ammaanii kara dalagaa kiyyaan deemaanii. Laaqana hojjedha ammaani. Eenyu gaabbaa natu gaabbaayu? Akkanatu gaabbaa sii miti. Ayyi abbaa gaabbaa nu garraamu. Nama abaasaa rabbiin suma mana kiyya fide kan baay'eedhaan dhageenyu kan jireenya namaa diiguudhaa deemu kana maal maal rabbiin maal natti ajajee immoo tokko jalaa bahee jedhe tokko natti ajajee. Jireenya kana maali namarraa hin fudhanne cubbuu illee ittiin galle maaliif jireenya kiyya kana na qoru. Ako maal goota
Maal goota maalii dhuftes? Mana kiyyaan dhufinii siin hin jenne. Maal barbaadda mana kiyya waan dhufteef? Mana sirimaa mana ol galchitee sa'aatii an dhufu maal si godhee jennaan cuuphee qabattee na eedda. Na ajjeesuudhaaf cuuphee qabattee na eedda. Cuuphee mee cuuphee mati kuni? Maal barbaadda ati mana kiyya diiguudhaan maal barbaadda? Mana kee diguu miidha. Maal barbaadda jedhe? Na dhageeffadhu qaba. Sin dhageeffadhu. Sin dhageeffadhu. Na waraan. Maal goota dhaabate? Mati dhageeffadhu. Maal goota dhaabate? Shunkurtii muraadu. Mana kanaa bahi. Ispoortii hojjechiisee dhugaa wanni na dhiqachiisee isa qaxxayeeti. Teleefoonin barbaada jedhee dhufee bahi alatti eeggannaan didi. Ana moonni barbaada. An barbaada akka isirraallee waan barbaadne isirraallee waan barbaadne. Awwan dhufeef telefoona guyyaa dheengaddaa kan asii dagadhee asii san fudhachuu dhufe malee. San fudhachuu dhufe? San fudhachuu. Ati rakkoo hin qabdu. Kan rakkoo qabu tokkoffaa ana. Atis rakkoo hin qabdu. Nama waliin mari'attanii na ajjeesuufiin telefoona sababaa godhatteeti. Gaafa dhufte san si dhiise. Sin ajjeesu ilma namaati. Ilmoon namaa ni dogongorti. Irra namaa darbuuni. Rabbitti akka rabbitti illee dhiifama namaa godhu rabbillee ni jaalata. Jedhee dhiifama sii godhee jennaan. Dhiifama sii godhee jennaan amma. Na ajjeesuu dhuftanii. Haa? Maal si ajjeesu? Bas! Kilimaata akkasirraa barbaadu. Oolu telefoona kee. Galatoon. Ati rakkoo hin qabdu. Osoo ishiin ishisi jettee mana si faamuu rabaatte ati rakkoo hin qabdu. Cuubee na waraanuu dhuftee na waraanu. Isaafi mootiyaanii balbala sii banadhee tan akkanumatti rifadhee gadi ba'e. As kana Bahi jennaan dide. As kana ba'e. Bahi jennaan dide. As kana taa'e gadi. Anama hin deema. Taa'e. Gatteetta munteetta. Ana irraa maal dhabde ati na itti ta'a? Ma isin. Akka nama afaan qabu dubbatta. Dirqama Akkami osin dirqamaan akkami sina akkami balbala isuu jalaan banin fedha keeti cuubee ammoo na waraanumaan fudhatte malee waan biraatiin wayitaa. Jaarsa kiyya ni waan nyaataa si hojjedhee shunkurtii muraa jira. Yoo na amanu baatte kushiinaa seeniti ilaali. Maal taate jaarsa kiyya wanna siin jedhu nageessu ati. Waan nyaataa naa godhuu baate waan nyaataa naa godhuuf isa mana galchitee sa'aatii an dhufu cuubee qabattee na duuba dhaabatta. Iddoo kanatu kushiinaa ka cuubee qabattee dhaabatta. Iddoon kun kushiinaa. Kushiinaa si iddoon kun. Kushiinaa. Awra bisu na jisin. Garan dhukkuba jira na bisu. Sin ajjeesu. Waan isinirraa wal maraattani. Waan walirraa maraattani. Gattaa isin jedhe. Ana wallahi waan sirraan barbaadu. Waan walirraa maraattanii jaalalli yoo ati jaalalaa waliin qabaatte qofa yoo ati jaalalaa qabaatte qofa si wajjin jiraachuu danda'a. Anduwwaan mataan kiyya qofti jaaladhee wanni sii godhu jiru. Kanuma. Taa'e. Awra bisu na jisin kan. Taa'e. Gattaa'e. Si amma dhagaye. Amma qoqqee tan ta'e addaan buree albee kanaan addaan si muruu akka si muruu barbaadamu. Uffata kan kee tokko waan mana kanaa qabdu waan itti ajamtu guutuu amma fiddee naafoo gadhaabda shaanxaa guddaa kan guuratu. Daf! Tole najjeesuun ammoo uffata kiyya fidu. Daf kaa deem daf. Taa'e gabbuyi taa'e. Taa'e gabbuyi. Abu an badii hin qabu bar. Gabbuyi taa'e isin jedhee bar. Awra bisu arbusa mana kana na bas yaa. Asis. Uffata kan kee guutuu asii guurattee waan barbaaddu guurattee deem baalta uffadhu kun. Daf. Mee an badii maal qabaa kana gootu silaat. An telefoona kee fudhachuu dhufe malee waan balleessine bara. Wallahi waa takka waliin goone. Wallahi akkuma sin jedhu. Awra bisu dhagaarta. Wallahi uumaa waliin goone. Gattaa'e sitti meeyya. Wallahi namaan tusila rabbiin beeytu. Wallahi waa takka hin gooyin tunne. Dubbatiin sin jedheera. Daf kootu uffadhu. Meeshaan kee hunduu as keessa jira. Guutuu asii guuttattee jecha. Laal. Anallee wanni nama na ajjeestaniiti akka ilmi ebaluun bar nama ajjeeseera. Gumaa namaa ofirraa qaba gosti isaanii akka jetteeti. Akka jedhanii lubbuu kiyya na baasuu barbaaddani. Awookaa akka an lubbuu teessan baasuu barbaaddani. Ani ilmi abbaa beekan.
ilmi abbaa mootii harka kiyya kana hin sassatu. Maqaa kiyyaaf maqaa gosa kiyyaallee hin balleessu. Silaa akka keessanii nama foon keessan nyaadhu. Nama foon keessan nyaadhu. Homaa rakkoon qabu. Qabi shaantaa kana. Qabi kiyyaamti. Silaa akka keessanii fila. Nama foon keessan nyaate. Amma an akka keessaniin ta'u. Ilmi abbaa beekamaa. Ilmi hayyuu. Ilmi abbaa beekamaa hadiidaaf alatti beekan. Maqaa ofiitiif, maqaa abbaa ofiitiif, maqaa gosaatiif, maqaa biyya ofii eega. Akka kan kee kanaa miti. Akka kan kee kanan ta'u. Amma dhageettaa? Qabi. Jala qabe. Qabi jala kan jedhi. Qabi. Itti baachis. Baat dudda. Achi gara dudda. Akkana zoor. Siigas. Dhaabadhos. Dhaab. Dhageettaa? Si dhageettaa? Hadharraa isheen jaartii kan ta'e wanna barbaacha mana kana dhuftu wajjira. Hin jiru. Baadii maa hojii. Haydem. Baay'isii mana. Sun cuubee kanaan macuubee addaan isin yaasin. Deem. Faya. Harka kiyya na baasuuf fiilmi manarra hojjechuuf deemtanii nama isin ergisaniin milkoofteen jirtu jedhiin. An sanyii ilma abbaarisaati. Ilma abbaarisaa. Dogongoreeti maqaa gosaa nama balleessuu miti. Yaa Rabbi galata keeti. Kanaaf zee namaa harkatti nan baasin. Ka obsa guddaa obsa bal'aa naa kennite. Yaa Rabbi galata keeti. Akkanan nagaan jiraachuu naa wayya. Har'aan booda dubartii dhiira jala deemtu argaa isiin barbaadu. Rabbi galata keeti. Gampang ya semua kai. Bagai dia mau kena sabar ni kita cuma nanti. Dia macam orang pergi berang dia. Ini kita ni. Har rabar. Ati jaarsi kan kee siikee jira. Kanaafuu tasgabboofte na wajjin bakka andee haga mana kiyyaa na wajjin ni deemtu hundee. Hin deemu. Mana koo digdee si faana deemaa hin deemu. Shantaa kiyya lafa godhiitti deema. Ammaan booda ija koo dura argaa keetu barbaada. Deemi ija koo dura oduu sitti nuu jireenya kee kan deegeessi. Na wajjin hin deemtu? Hin deemu. Maaliif hin deemu? Lafa godhi deemu. Taa'ee ni gaabbisa. Maaf hin gaabu? Amma booda ol deemtullee jaarsi kan keessi fuudhu. Isallee dhabdee anallee dhabde. Isaayyuu dhabe si kara deemaa woon dhabe maali kiyya narra hanqata. Jaarsa kiyya iyyuu dhabe mati mana kiyya iyyuu dhabe mati kana waggaa meeqatti dhabe. Maali keetiin gaabbaan? Erga isa dhabdee ana si wayya taa'e. Deemuu dhiistee qilee bu'uu dandeessa. Taa'ee ni gaabbita. Maaltu na gaabbisiisa jaarsa kiyyaa hin gaabbine kunoo jaarsa kiyyaa mana kiyyaaf hin gaabbine si kara deemaa